Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akaadaamii gara YouTube chaanaalii Qubee Akaadaamiitti baga nagaan dhuftan jechaa har'a fiiziksii kutaa kurnaffaa boqonnaa 4 Static and Current Electricity kan jedhu qabadhee kan isinii dhiyaadhe Barsiisaa Salamoon Gaaromsaan jedhama. Egaa paartii 1 chaaptarii keenyaa fi introdakshinii boqonnichaa isinii qabadhee dhufeera. Kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti yoo seennu boqonnaan kun qabxiilee gurguddoo 12 kan qabu yoo ta'u, qabxiilee inni jalqabaa charges in nature kan jedhu jechuudha. Charge in nature gaafa jennu electricity kana uumuudhaaf electricity numti jecha elektiroonii jedhurraa kan dhufe yoo ta'u, chargiin maal akka ta'e yookiin immoo electricity kan jedhuuf elektirooniin bu'uura kan taate kun maal akka taate kan ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaa lammaffaan charging a body or method of charging material kan jedhu yoo ta'u, charging processing kuni gaafa afur tuqaa tokko jalatti nature of charge gaafa jennu charging conservation kan ta'u yookiin immoo maateriyaal irraa maateriyaalitti daddarbuu hin danda'a kan jedhu ni ilaalla. Erga ilaallee maloota akkamiitiin charging kun daddarba kan jedhu afur tuqaa lama jalatti ilaalla. Akkasumas afur tuqaan sadii immoo elektirooskoopiin kun meeshaadha. Meeshaa presence and flow of electric current akkasumas type of charge ittiin determine goonu yookiin immoo detect goonu kan ta'u. Akkuma chargessuun danda'amu discharge gochuunis immoo kan danda'amu waan ta'eef afur tuqaa afur jalatti immoo electrical discharge especially physical phenomena uumamaa guddaa kan ta'e lightning kan jedhu ni ilaallata jechuudha. Kan itti aanu electricityidhaaf bu'uura yookiin immoo investigationii guddaa kan ta'e Coulomb's law kan jedhu yookiin immoo chargiin rest irra jirtu tokko force exponence gooti nature charge keessaa iyyuu tokko kana kan ta'e Coulomb's law ni ilaalla jechuudha. Behavior electrostatics keessaa isa guddaa kan ta'e jechuudha. Kan itti aanu chargiin amaloota ishee keessaa wantoota naannoo ishee jiran ni dhiibdi yookiin ni harkisti. Kan isheen dhiibdu yookiin harkistu garuu amma infinitiitti miti jechuudha. Boundary wayii qabdi. Then boundary chargiin tokko ittiin environment isheetti harkistu yookiin immoo eeriyaan isheen irratti hojjettu ni ilaalla jechuudha. Inni kunis electric field kan jedhamu kan ilaallu ta'a. Kan itti aanu electric circuit jechuudha. Electric circuit kun basic component electricity yookiin immoo current electricity fi electric circuit baay'ee bu'uura kan ta'e current electricity kan ammoo ohms law'dhaan kan govern ta'u waan ta'eef walitti dhufeenya ohms law gaafa jennu electric currentiin voltage faana direct proportionality kan qabdu taate akkasumas resistance materiaalii sanaa faana yookiin immoo nature of material tokko resistance isaa faana inverse proportionality akka isheen qabaattu ni ilaalla jechuudha. Kan itti aanu electric circuitiin kun yookiin immoo afur tuqaa torba jalatti wanti nuti gara olitti ilaalle resistance materiaalii tokko define gochuudhaaf way of combination materiaalota akkaataa itti nuti combine goonu murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma otoo afur tuqaa 10 jalatti fuulduratti kan ilaallu akkaataa nuti itti voltimeetirii fayyadamnu akkaataa nuti ammeetirii ittiin fayyadamnu garaagarummaa qaba. Akkuma kana immoo combination of resistariin otoo nu kenname resistance materiaalii sana ol kaasuu yookiin gabbuusuun hin danda'ama jechuudha. Number of resistance fayyadamuudhaan isa kana way ittiin kana fayyadamnu irratti hundaa'uudhaan parallel kan jedhamu jira, series kan jedhamu jira. Parallel series yookiin immoo combinationii lamaan isaanii fayyadamuudhaan resistance materiaalii tokko to'achuun kan danda'amu akka ta'e ni ilaalla. Kan itti aanu ammeetirii fi voltimeetirii akkamiin fayyadamna? Neechariin humti voltimeetirii maali? Neechariin ammeetirii maali? Isa kan jedhu kana ilaaluudhaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Afur tuqaa 10 jalatti yookiin immoo afur tuqaa 1 jalatti nextly 4.11 electrical safety in general law in local context kan jedhu ilaalla jechuudha. Inni kun immoo kontekstii Itoophiyaatti electrical safety fakkeenyaaf naannoo keenyatti baay'inaan shiboo yookiin immoo sarkiitii elektirikii tokko install gochuu namni barbaade meetira 10 taanaan meetira 20 bitee shiidhuma addaan kutee fayyadamaa jechuudha. Garuu kalariin electric circuit kontekstii mataa isaatii yookiin immoo standardii ruulii safety ittiin hojjetamuu qaba jechuudha. Kamtu laayiviidha, kamtu niwutiraaliidha yookiin immoo kamtu aktiiviidha jennee adda baasuudhaaf color of electric circuit kan fayyadu waan ta'eef jechuudha. Kan itti aanu piroojeektii gurguddaa 3 chaaptarii sana jalatti jira.
Yoo kontekstiin presentation keenyaan nu mijata ta'e kanallee ni ilaalla. Additionally review questioniiwwan dhuma kitaaba kanarra portion irra jiran ni ilaalla jechuudha. Egaa kitaabni tokko gaafa qophaa'u objectivii hiit akka goonu nu kenname wayii qaba. Kanaaf gaafa boqonnaa kana xumurru yookiin immoo gaafa boqonnaa kana xumurtan barattoota jalqaba irratti property electric charge adda baafachuu qabdu jechuudha. Amma entrance examine gaafa dhufu ishii kana ilaallatee dhufa jechuudha. Electric charge callisanii qilleensa irraa fiduu otoo hin taane amalli electric charge maal akka ta'e objectiviidhaan erga taa'e kana barattaniitu jedhameetu beekama. Gaaffii yoo ba'us kanaan ba'a jechuudha. Kan itti aanu wanti isin baay'ee beekuu qabdan charging processiin maali? Garagaltuun processii kanaa discharging processiin maali? Charging jechuun egaa baalaansii positive fi negative charge gidduu jiru upset gochuu yoo ta'u, reversing kanaa immoo reset gochuudhaaf processii akkamii fayyadamna kan jedhu sirriitti adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Kan itti aanu electrical force sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Gaafa boqonnaa kana xumurtan kana jechuun Columbus law sirriitti determine gochuu qabdu. As well as electric field amma charging materially yookiin immoo physical property systemii tokko yookiin immoo materiin tokko irraa build up taatu yookiin atomiin tokko irraa build up taatu ta'ee amala dhiibuu yookiin harkisuu kan geessistudha jenna jedhamtee fudhatamti. Erga akkas taate kan ishiin dhiibdu yookiin harkistu amma infinitiitti miti jechuudha. Reenjii wayii raadiyeesii wayii irratti limitaadha. According to Columbus law. Then dirreen chaarjiin tokko irratti dhiibuu yookiin harkisuu dandeessu electric field akka ta'e konseptii kana sirriitti qabachuu qabdu. Even electric field kana define gochuudhaaf immoo electric field line kan jedhamu jira. Propertiiwwan sanallee sirriitti understand gochuu qabdu jechuudha. Kan biraa ohomsi law sirriitti beekuu qabdu jechuudha gaafa boqonnaa kana xumurtan. Kana gaafa isiniin jedhu walitti dhufeenyi kaarentii, volteejii fi resistaansii maal akka ta'e. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni foormulaadhuma ilaalanii volteejii fi rezistaansiin direct proportionality qabaatu jechuu danda'u jechuudha. However, there is no relationship between voltage and resistance. Kanaafuu isa kana boqonnaa kanaatiin booda adda baasuu dandeessu. Garuu kaarentiin volteejii faana rileeshinii qaba, kaarentiin rezistaansii faana rileeshinii qaba. Volteejiidhaa fi resistaansii rileeshinii walitti dhugaruu hin jiru jechuudha. Resistaansiin beevarii maateriyaalii tokko kan flow of electric charge irratti taatu waan taateef jechuudha. Kan biraa arrangement of resistorii adda baasuu qabdu jechuudha. Amma number of resistance 5 yookiin certain number of resistance isinii kennameera yoo ta'e resistance maateriyaalii kana yookiin immoo yaa'insa electric current ittisuu yoo barbaadan parallelidha moo seriesiidhaan connect gochuu qabdu. Akkasumas immoo electric current yaa'insa ishii dabaluudhaaf parallelidhaan immoo akkamiin connect gochuu qabdu kan jedhu. Akkasumas real life keessan faana relate gootanii waan boqonnaa kana keessatti baratan akka hin dagannetti physics by its nature real life science waan ta'eef relate gootanii beekuu qabdu jechuudha. Egaa introduction boqonnaa kana hamma kana yoon isiniin jedhe let me start today's lesson 4.1 charges in nature. Egaa ammas erga boqonnaa kana jalatti wanti nuti ilaallu tokkoffaa boqonnaadhuma kanayyuu introduce nu goona electricity maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Lammaffaa charge define goona. Waa'ee charge kanaa immoo unitiin charge maali? Amaloota charge is conserved, charge is quantized maal kan jedhan kana itti daballee ilaalla jechuudha. Dhumarratti review questionii 4.1 kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, let me start. But before starting our lesson, wanti namni barataa ta'u barsiisaan baay'ee miss godhu objectiveidha jechuudha. Akkuma boqonnaa gaafa jalqaba objective isinii kenne lessoniin kunis objective mataa ishee qabdi. Isinis dhuma viidiyoo kanaatiin booda tokkoffaa electric charge meeqa akka jiru. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee maaltu waliin nama jalaa rukutama elementary particle fi charging garaagarummaa qabu jechuudha. Elementary particle sadii yoo jiraatan charging lama duwwaan akka jiraattu. Kan biraa for an isolated system total number of charge is conserved or constant kan jedhu show gochuu qabdu jechuudha. Viidiyoo kanaatti akkasumas conceptii quantization of charge fi conservation of charge fayyadamuudhaan quantity number of charge
total charge akkasumas number of electron kan jettu kana calculation ishii beekuu qabdu jechuudha. Let me start from introduction. Just electricity jechuun it is a physical phenomena associated with the presence and flow of electric charge. Egaa electricity bakka lamatti kan qoonneyyuu definition kana irratti hundoofneeti jechuudha. Electricity jechuun physical phenomena maaterii tokko ta'ee wantoota lama irratti kan hundaa'u jechuudha. Tokkoffaa presence of charge detect gochuu irratti kan hundaa'u, lammaffaa flow of electric charge irratti kan hundaa'u jechuudha. It is a form of energy resulting from existence of charges. When we say existence of charge, there are two types of electric charges, electron and proton. Either statistically, this means that if the charge is at rest, it is statics, or dynamically. This means that if there is electric current, or if the charge is different from rest and it is moving charge. If our charge is in a state of motion, we have rate of change of electric charge, and there is current, we have said current electricity. There are two types of category of electricity, static electricity and kinetic electricity. Egaa akkuma jalqaba isiniin jedhe yookiin immoo introduction irratti isiniin jedhe electricity base charge irratti hundoofne electricity dhumti kun ijaarsi ishii yookiin immoo electrical engineering kan jennu kun electron irratti kan hundooftudha jechuudha. Sababni ishiin nuti akka jennuufi electric charge lama jira. Positive charge fi negative charge jira. Fuulduratti itti dhufna behavior of charge irratti positive fi negative charge jennee bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Egaa isaan kana lamaan keessaa charge bakkaa bakkatti socho'uu dandeessu negative charge duwwaadha yookiin immoo electronii duwwaadha jechuudha. Asitti garuu wanti isin shawwadamuu hin qabne seenaa irratti hundaa'ee kana gaafa isin jedhu electric currentiin gaafa argatamu yookiin immoo namichi jalqaba electric currentii argate otoo electronii hin beekin waan argatee fi conventionally electric positive charge tu deemaa jenna jechuudha. Currentii waan kana irraa argamtu immoo conventional currentii jedhamti. Garuu wanti isin beekuu qabdan movement of electric charge gaafa jennu movement of electronii ta'uusaa adda baasuu qabdu. Bu'uura kanarratti hundaa'uudhaan egaa chargiin presensii dhumshii duwwaa yookiin immoo stationary irra yoo jiraatte akkasumas deemaa yoo jiraatte jennee electricity bakka lamatti qoonna jechuudha. Electricity'n waa'ee chargii dhaabbattuu qoratu static electricity jedhama jechuudha yookiin immoo electrostatics jedhama. Dameen electricity waa'ee chargii socho'aa jirtu. Amma gaasitti wanti isin beekuu qabna barattoota electric chargiin socho'aa jirti yookiin immoo electroniin deemaa jirti jechuun there is rate of change of electric charge or there is flow of electric charge over certain time. Then there is electric current. Ishii kanarraa kaafneetu current electricity kan jedhu kana arganne jechuudha barattoota. Asitti the difference between the two is based simply on whether electron is at rest or electron is in motion. Ela asitti wanti isin hubachuu qabdan akkuma dura isiniin jedhe waa'ee sochii electric charge gaafa jennu waa'ee sochii electroniiti. Electronii malee protooniin bakka socho'uu hin dandeessu. Inni kun immoo sababa guddaa inni qabu egaa maaliif electroniin deemte protooniin deemuu dadhabde jedhee namni tokko otoo isin gaafate maal jechuudha deebiin keessanii uumamaan humna gurguddaa yookiin immoo field force in nature kan jedhamu kutaa 11tti hin barattu afurtu jira jechuudha. Forceonni kun gravitational force, weak nuclear force, strong nuclear force fi electromagnetic force kan jedhamantu jiru. Isaan keessaa lamaan isaa duwwaa yoon sinii fudhadhe electromagnetic force fi electromagnetic force kun electrostatic force duwwaan sinii yoon fudhadhe electrostatic force fi strong nuclear force yoon sinii fudhadhe. Inni kun atamiidhaa fi molecuulii tokko uumuudhaaf kan nu gargaaru yookiin immoo partikilii tokko uumuudhaaf kan nu gargaaru ta'ee strong nuclear force jechuun force molecuulii nucleusii keessatti protonii fi neutroni walitti hidhee teessisudha. Humni kun humna baay'ee cimaa tasuma cabuu hin dandeenye. Lammaffaa electrostatic force jechuun immoo jabeenyaan lammaffaa ta'ee garuu amma strong nuclear force hin jabaatu inni immoo electroniidhaa fi protonii kana walitti hidhuudhaaf kan nu gargaarudha. Amma gaa namni tokko electric charge sochoosuu yoo barbaade electroniidhaa fi protonii addaan cabsuun ni danda'ama. Humni isaa amma ta'e strong nuclear force caala dadhabaa waan ta'eef. Haa ta'u malee strong nuclear force kana cabsinee protonii
Niwukileesii keessaa cabsiinii baasuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sababii kanaatiif niwutiroonii fi pirootoonii dittaachi gochuu waan hin dandeenyeef maal goona jechuudha. Elektiroonii kana iddoodhaa fudhannee sochoofna jechuudha. Sababii kanaatiif movement of electric charge jechuun movement of electiroonii duwwaadha jennee kan nuti fudhannuuf. Elektirooniin pirootoonii faana strong nuclear forceidhaan hidhamtee waan jirtuuf socho'uu hin dandeessu jechuudha barattoota. Okay. Behavior qabu lamaan isaanii kunu electrostaticsnis current electricity static electricity. When we say static electricity, it is branch of physics in which static electric field produced by static electric charge. Dirree electric field dhaabbataatu charge dhaabbattuudha. Charge rest irra jirtuun uumamaa jechuudha. Charge at restidhaan uumamaa. Then it is build up of electric charge on surface of object, and it is state of electric charge at rest. In simple word, it is state of electric charge at rest. We can say that. Just amma yeroo mana keessan bantan fakkeenyaaf gara mana keessaniitti aduutu baha yoo ta'e yeroo balbala bantan yookiin immoo yeroo uffata wayii lafaa kaastan shook isin godhee beekaa. Wanti kun maalirraa yoo seetanii chaarjiitu yookiin immoo elektiriik chaarjiitu sababa dirqataatiif sababa elektiromagneetik weevii yookiin immoo visible laayitiin handilii barri keessanii yookiin immoo balbala isin qabatanii gubbaarra kuufamuu fi chaarjiin achirratti kuufamti jechuudha. Amma chaarjiin net charge achirratti kuufamte sun gaafa nuti qabannu sheek kan isheen nu gootuu fi just an electric charge or electron is built up on the handle of your door. Then when you touch your door or metal door, it may shock us. This is the case behind or why our door or maybe cotton closes shock when we touch them. It was less because of electrostatics. Electric charge is transferred from one material to another, but it is not flow of electric charge. It can transfer, but it is at rest. It cannot flow. Secondly, when we come to electric current or current electricity, this current electricity is named for way of electron movement. And when we say movement of electron, it is flow of electric charge. As I have said before, movement of electric charge is movement of electron. Since there is rate of change of electric charge over certain time interval, there is current. Then current electricity is named for the sake of this new physical quantity obtained from electric current. Current electricity is electricity that powers our home and electrical device. Materials that can conduct electricity are able to have an electric current flowing through them. Kana jechuun maanni meeshaaleen chaarjii of keessa yaasan yookiin immoo elektirikii conduct gochuu danda'an current electricity of keessa yaasuu danda'u. Kanaafuu currentii qabu jechuudha ofii isaanii keessa. Currentiin kun kan ishiin jiraattu hamma chaarjii yaa'utti. Otoo currentiin otoo yaa'aa jiru fakkeenyaaf potential difference wayirra current electric currentii yaa'aa otoo jiru otoo switch itti goone otoo ishiin kun switch qabaatte switchiin kun yoo open ta'e yaa'insi currentii kanaa hin dhaabata. Yaa'insi currentii hin dhaabata jechuun garuu elektirooniin hin jirtu yookiin chaarjiin hin jirtu jechuu miti. Electric currentiin kan ishiin jiraattu sababii chaarjiin jiraatuuf otoo hin taane sababii chaarjiin sochootuufi jechuudha. Chaarjiin hin socho'u taanaan sochiin chaarjii hin jiru taanaan walumaa galatti currentiin hin jiru current electricity wanti jedhamus hin jiraatu jechuudha. Egaa electric currentiin kun gosa lamatu jira. Direct currentidhaa fi alternate current kan jedhamu gosa lamatu jira jechuudha. Electric currentiin kun direct current kan nuti jennu currentii direct current is electron move in one direction battery produced direct. Fakkeenyaaf baatirii keemikaalarraa hojjetame yookiin immoo mana keenyatti fayyadamnu kana yoo fudhattanii electric currentiin gara tokko duwwaatti yaati jechuudha. Amma tirikaa yookiin immoo baatirii mana keenyatti local name baatirii jennee fayyadamnu kana yoo fudhattanii electric currentiin positive irraa gara negative duwwaatti yaati. Gara tokko duwwaatti yaati. Flowunsa gara duwwaatti hin jiru jechuudha. Inni kana direct current. Alternate current jechuun garuu electriciin circuit of electriciin parallel line qabaate isa tokko keessaan dhaqxee isa tokko keessaan deebitee gaafa dhuftu. Keebilii parallelii deeman kana keessaa live yookiin kan jedhamu keessaan yookiin immoo phase kan jennu keessaan dhaqxee isa tokko keessaan immoo deebitee yoo dhuftu current fakkeenyaaf amma
electric circuit wayii otoo yookiin immoo circuit materiaalii wayii nuu kenname jennu electric circuitiin baatirii kanarraa kaatee akka kanaan iddoo kana balbiitu jira jedhaati fudhadhaa. Mallattoon kun balbii jedhamti. Zeeroo taate x yoo irra jiraate akka kanaan yoo yaate egaa conventionally maal ni jenna nuti chargiin elektirikii karentiin elektirisitii positive irraa gara negativiitti yaa'a jenna. Karentiin kun akka kana yaati jechuudha. Amma karentiin kun positive irraa kaatee akka kanaan naannoftee dhufte jechuun ishii poolii faallaa ishii taate barbaadatti jechuudha. Shiboon mana keenya keessa jiru lamaan isaa wal bukkee yaa'u kun inni tokko laayivii jedhama. Chargiin kan irraan dhuftu yookiin karentiin kan irraan flow ta'u yoo ta'u isa tokkorraan immoo deebitee galti jechuudha. Chargiin kun isa tokkorraan deebitee galti. Inni akkana alternate current jedhama jechuudha. Erga introductionii amma kana jennee afur tuqaa tokko nature electric charge nature kan jedhutti deebina jechuudha. What is electric charge? All objects are made up from tiny building block called atom. Akka asirratti wanti isin beekuu qabdanii maatariin kamiyyuu tiny blockii atomii jedhamurraa ijaaramte jechuudha. Atomii kan jedhamu kanarraa ijaaramte jechuudha. Atomiin kun fakkeenyaaf alumineemii yoo fudhanne atoomota alumineemii 12 yookiin 13 irraa walitti dhufte atomii yookiin immoo elementii alumineemii tokko nuu kenniti. Atomii tokkittii kanaa immoo yoo fudhattan this atom is consist packet of electric charges. Charge packetiidhaan fakkeenyaaf namni qalama yookiin irsaasii suuqiidhaa bitu paaketii tokko bita yoo jedhe irsaasiin sun 12 6 3 ta'uu danda'a jechuudha paaketii isaatiin. Egaa atomiin tokko chaarjota positive charge jedhaman hamma ta'ee fi negative charge jedhaman hamma ta'e wayii of keessaa qabaatti jechuudha. Erga akkas jennee amma konseptiin kun then atomiin kun immoo partikiloota chargii jedhaman qabu. Charjonni kun gaa isiniin jedheera jalqaba positiiviidhaa fi negative charge of keessaa qaba jechuudha. Negative charge of keessaa qaba. Atomiin tokko niwutiraalii ta'uu danda'a, charjii ta'uu danda'a. Akkasumas neutral material neutroni jedhamu of keessaa qaba jechuudha. Any neutral atom consists of equal number of proton electron as obvious and electron and proton have property called electric charge. Amma conventionally inni kuniyyuu conventionally garuu wanti adda baafamee beekamu lamaan isaanii faallaa walii ta'uudha. Electric charge protonii fi electroniin property maal jedhamu of keessaa qabu jechuudha. Warreen atomii uumuudhaaf tiny building blockiin atomii jedhamtu kun kan ishiin irraa ijaaramtu chargeedha erga jennee asitti. Chargiin kun immoo positive, negative, neutral, elementary particle jedhamtu irraa ijaaramte jechuudha. Ishiin kun immoo ofishiiti. Neutroniin ofiinuu neutraalidha jenneerra garuu nucleusii keessatti protonii walitti hidhuudhaaf nu gargaarti. Hangi ishii protonii faana wal qixxee kan taate chargii maleessa kan taate charjonni yookiin immoo protoniin nucleusii keessa jiran akka wal hin baqanne strong nuclear forceidhaan walitti hidhamanii akka ta'aniif nu gargaarti jechuudha. Keessoon atomii tokko positively charged kan ta'e yookiin immoo protonii kan qabu yoo ta'u alli isaa kun immoo elektiroonii ofirraa qaba jechuudha. Then electromagnetic force yookiin immoo electrostatic force inni dura isiniin jedhe nucleusidhaa fi sheelii kana walitti hidha jechuudha. Egaa protonii fi elektirooniin kun akka kanaan amala electric charge jedhamu ofirraa qabu jechuudha. Then conventionally I have said that electron carries a negative electric charge whereas this proton carries positive charge. Beesiin yookiin ka'umsi charge kana jechuudha. Erga akkas jennee charge is a physical property of matter that causes it to experience a force when placed in electromagnetic fields. Amma electric field duwwaa otoo hin taane magnetic field keessatti illee yookiin immoo intersection electromagnetic field jedhaman keessatti Faraday's law kan jedhamu irratti ilaaltu gara fuulduraatti electric fieldiin magnetic fieldiin immoo electric fieldiin uuma electromagnetic induction kan jedhamu. Kana jechuun karentiin flow ta'u magnetic fieldiin uuma fakkeenyaaf B is equal to mu naught I over 2 pi r kan jedhamu jechuudha. Akkasumas magnetic fieldiin immoo mataan isaa electric current induce gochuu ni danda'a jechuudha. Isa kana ibsuu barbaadeeti. Karaa biraatiin isa dhuma
electric charge jechuun it is a fundamental property that exhibits electrostatic attraction or repulsion. Maal agarsiisa jechuudha? It exhibits electrostatic attraction as well as repulsion. Amma property of charge keessatti fuulduratti isinita ilaalla viidiyoon kana keessatti jechuudha. Chargiin yookiin immoo electric chargiin yoo wal fakkaataa ta'e wal dhiiba, yoo wal faallaa walii ta'e immoo wal harkisaa jechuudha. Isaan kun attract wal godhu, isaan kun immoo repel wal godhu jechuudha. Amma repulsion or attraction of electrostatic force exhibit kan godhu yookiin immoo amala kana kan argisiisu charge jedhama. Kun immoo amala charge adda baasu yookiin immoo chargiin tokko charge jedhamudha waan kana guutuu akka qabdudha jechuudha. Inni taanu chargiin kun ni safarama yookiin immoo unitiin ittiin chargii kana safarru maali kan jedhudha jechuudha. Okay. Egaa chargiin ni safarama physical parametriidha yookiin immoo parametrii physical quantity ta'e waan ta'eef unitii Coulomb jedhamuun safaramte jechuudha. Coulombiin kuni namicha Charles Coulomb jedhamutu investigation ishee argate kan moggaate yoo ta'u elektirooniin tokko one electron is equal to negative 1.6 times 10 to the power of minus 19 Coulomb qabdi jechuudha. Kanarraa ka'uudhaani amma gara olitti maal siniin jedheen ture chargii jechuun paakettiidha yookiin immoo wanta paakettii maal uumuudhaaf nu gargaarudha electric chargii kan jedhamu. Paakettiin kun maalirraa ijaarama? Fakkeenyaaf paakettii gaafa jennu wanta akka kanaa wayii jedhaa fudhadhaa. Paakettiin kun chaarjota xixiqqoo wayiirraa ijaaramee chaarjonni xixiqqoo wantoonni paartikiloonni xixiqqoon kun paakettii tokko jedhaa fudhadhaa. Paakettii kana guutee kan jiru chaarjota yoo jenne paakettii kana keessa chaarjonni jiran kun elektiroonota meeqatu paakettii tokko ta'e kan jedhuuf jechuudha. Elektiroonni tokkittiin chaarjii amma kanaa yoo taate chaarjii tokko yookiin kiwwii tokko ta'uudhaaf elektiroonii meeqa barbaachisa? Kana argachuudhaaf maal goona jechuudha? Number of elektirooniin keenya waan yoo taate number of charging keenya one coulomb yoo taate if our charge is equal to 1 coulomb and charge of electron is equal to 1.6 times 10 to the power of minus 19 kana yoo taate minus 19 coulomb yoo taate kanarraa ka'uudhaan chargiin tokko elektiroonii meeqa qabatti? Number of electron chargiin tokko qabattu amma meeqa jedhuu fi Q over E jennaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan Q'in keenya 1 coulomb yoo taate 1.6 times 10 to the power of minus 19 coulombiidha. Coulombiin kun coulombii kanaa yoo badde kun gaafa hiramtu meeqa taate jechuudha? 0.625 times 10 to the power of 19 elektiroonii taati jechuudha. Negatiiva dhufti, negatiiva jechuun immoo number of elektiroonii jechuudha. Ishii kana yoo gara fuulduraatti siqsitanii lakkoofsi kun asirraa dhufee jechuudha. Chaarjiin tokkittiin ishii yookiin immoo single chargiin chargii Q jedhamtu tokko uumuudhaaf number of elektiroonii paaketii tokko guutuudhaaf. Fakkeenyaaf qalama of harkaa qabdan paaketii tokko jechuun baay'inni ishii 12 ta'uu dandeessi. Chargii paaketii tokko jechuun elektiroonii baay'ina amma kana qabuuti jechuudha. Chargii tokko argachuudhaaf elektiroonota amma kana paaketii wayii keessatti yoo naqne waan elektiroonii arganna jechuudha barattoota. Kan biraa amala chargii keessaa conservation of charge kan jedhu jechuudha. Gitaa'ummaa charge. Amala gitaa'ummaa gaafa jennu chargiin hin uumamu, haaraa hin uumamu, hin badusii jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan sistemni tokko yookiin immoo atamiin tokko isolateedha taanaan kana jechuun environment ishii faana interact gochaa hin jirtu taanaan environment faana interact hin gootu gaafa jennu yoo waan lama qoodaa hin jirtu ta'e. If it does not exchange mass as well as if it does not exchange energy with its surrounding, then systemni tokko hanga yookiin immoo maasii akkasumas anniisaa environment ishii faana qoodaa hin jirtu taanaan lakkoofsi chaarjota sistemii sana keessatti argamanii konstaantiidha kan jedhu seera gitaa'ummaa
charge jedhama jechuudha. This means that any system that is not exchanging mass or exchanging energy with its surrounding. This means that if the system is an isolated system or if it does not interact with its environment or its surrounding, total number of the charges constant kan jedhu kanarraa kaasnee jennaa jechuudha. Egaa asirratti kuni yoo sistemni tokko environmentii faana interact gochuu baate chargiin sistemii sanaa dhaabbataadhaan. Amma asitti wanti gaaffii ta'u otoo sistemni tokko environmentii isaa faana interact godhe yoo chargiin conserve hin ta'u kan jedhu gaaffiidha jechuudha. Otoo inni interact godhes chargiin conserve ni ta'a jechuudha. Gitaa'ummaa chargiin kun immoo maanni the charge cannot electric charge cannot be created or it cannot be destroyed, only it can transfer. Inni kun immoo sistemni tokko yookiin immoo atamiin tokko maasiin tokko surroundingii faana yookiin environmentii faana interact otoo godheeyyuu chargiin gita'aadha jechuudha. Kana jechuun maanni qaamni tokko yoo chargii kenne kan biraa immoo yoo chargii fudhate baay'inni chargii electric chargii qaama tokkorraa ka'ee fi baay'inni electric chargii qaama tokko seene wal qixxeedha kan jedhu ta'a jechuudha. Charge kan transfer jenneerra waan ta'eef. Amma asitti wanti isin hubachuu qabdan barattoota electric chargiin gitaa'ummaan chargii gitaa'ummaa anniisaarraa waan wal fakkaatus waan adda baasus waa lama qaba. Gitaa'ummaan anniisaayyuu anniisaa hin badu haaraa hin uumamu qaama tokkorraa qaama biraatti ni daddarba gosa anniisaa biraarraa gara gosa anniisaa biraatti ni jijjiiramaa jechuudha. Anniisaadhaan. Gara electric chargii yoo dhuftan garuu chargii akkuma anniisaa hin badu haaraa hin uumamu. Akkasumas akkuma anniisaa gosa qaama tokkorraa qaama biraatti ni daddarba. Garuu akkuma anniisaan gosa anniisaa tokkorraa gosa anniisaa biraatti jijjiiramu chargiin gosa chargii tokkorraa gara gosa chargii biraatti jijjiiramu tasumayyuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun positive chargiin gara negative chargiitti jijjiiramuu hin danda'u. Anniisaan garuu chemical energy gara heat energy yookiin waan biraatti jijjiiramuu hin danda'a. Wal bira yoo isinii qabe ifa isinii ta'a jedhetanii for electrical neutral atom jechuun neutral atom gaafa jennu gaafa asitti barattoota waan isin beekuu qabdan conservation of charge keessatti atamiin tokko neutraliidha gaafa jedhamu charge of keessaa hin qabu jechuudha yoo isiniin jedhan dhugaa miti jechuudha. Sababni isaayyuu neutral atomii jechuun kan charge of keessaa hin qabne jechuu otoo hin taane kan positiivii fi negative chargiin isaa wal qixa ta'a jechuudha. Atamiin tokko positive fi negative chargiin isaa yoo wal qixa ta'e neutral jedhama. Malee sababii positive fi negative chargiin of keessaa hin qabneef miti. Wanti charge of keessaa dhabe wanta maasii hin qabne yookiin immoo massless systemiidha. Massless systemiin immoo yuunivarsiitii keenya irratti jira jedhee yaadu. Kanaafuu wanti neutraliidha jedhamu. Waan elektiroonii yookiin pirootoonii hin qabne otoo hin taane waan elektiroonii fi pirootoonii wal qixaa qabudha jechuudha barattoota. During transfer of charge from atom to another material, Marshall jedha kun materiality jedha dubbifadha. The overall number of positive and negative charge does not change or it remains constant. Kana jechuun maanni amma fakkii kanarraa yoo fudhattanii inni kun net chargiin isaa zeeroodha jedha. Net chargiin fiigarii jalqaba kanarra jiru zeeroodha jedha. Sanaan booda wanta elektiroonii lama qabu wayii fuunee otoo finnetti conduct goone yookiin immoo maloota chargesuu keessa inductionis ta'uu danda'a conductioniidhaan otoo elektiroonii lama finnee asitti daballee baay'inni chargii sistemii kanarraa yookiin immoo meetaan rooddii kanarraa baate wal qixata baay'ina chargii sistemii kana seenteeti. Ilaala asitti amma sistemni kun positive chargii afur qaba ture jechuudha. Inni kun immoo neutralidha. Positive tokko lama sadii afurii shanii fi negative shan qabaa jechuudha. Sanaan booda qaamni kun dhufee gaafa isa tuqu negative charge ishii biluu kana yoo negative charge inni fudhanne otoo ofitti fudhate sistemni kun lamaan ishii firii taatee hafti jechuudha. Net charge lama firii taatee hafti jechuudha. Kana jechuun baay'inni elektiroonii qaama kanarraa kaate baay'ina elektiroonii qaama kana seenteetiin wal qixaa jechuudha. Gitaa'ummaa charge jechuun akkasi. Qaamni tokko yoo environmentii isaa faana interact hin godhin yookiin immoo isolate systemii yoo ta'e
if it is an isolated system total charging isaa dhaabbataadha tokko yoo garuu environment isaa faana interact godhe baay'inni chargii qaama tokko seenee fi baay'inni chargii qaama tokko keessaa ba'e wal qixxeedha jechuudha. Egaa gaafa akkas jennu chargessuun isuma kana jechuudha. Charge electrical charging gochuun yookiin immoo chargingin afur tuqaa lama jalatti itti dhufna baalaansii positive fi negative wal qixxee taatee jirtu kana offset gochuu jechuudha yookiin immoo wal caalchisuu jechuudha. Amalli inni taanu quantization of charge kan jechuudha. Charge is quantized. It comes in discrete value. Kana jechuun maali charge tokko lama jennee waan lakkaa'uu dandeenya. Amma sababii electric charge ti yoo balbiin keenya glow taatu yookiin immoo ibsaan ifu yookiin istoofii mana keenya keessa jiru yoo nu hoo'u baay'inni charge meeshaa keenya keessa darbe waan hin beekamne wayii nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Asitti fakkeenya sirriitti isinii salphatu wayyoon isinii fudhadhe anniisaan aduu gara lafaa yoo dhufu yookiin immoo ifti aduu gara lafaa yoo dhufu laayitiin jechuudha visible laayitiin gara lafaa yoo dhufu anniisaa baatee dhufa anniisaa footoon jedhamu baatee dhufu gaafa akkatti ilaallu elektiromagneetii weevii waan ta'eef addaan waan babbawee nutti hin fakkaatu jechuudha yookiin immoo wanta lakkaa'amuu danda'u nutti hin fakkaatu continuous weevii wayii nutti fakkaatu. However, since it is energy because photon is one type of energy then photon energy kun immoo discrete dha jechuudha. Kana hin taane taanaan conservation of energy obey nuun godhu waan ta'eef akkuma kana electric charging discrete yookiin immoo tokko lama jennee lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf charjiidhaaf charging gaafa isiniin jedhu garuu electric charge otoo hin taane elektiroonii charging 0.1 ta'uu danda'a 0.2 ta'uu danda'a 0.3 ta'uu danda'a charge Q kan jennu. However elektiroonii kan jennu yookiin pirootoonii kan jennu discrete value'dhaan kan argamtudha. Jalqaba maal isiniin jedheera charge is a packet of elementary particle it is a packet of electron number of electronii wayii yookiin number of protonii wayii irraa kan argamtudha jechuudha. Sababii kanaatiif electric charging maal jechuu dandeenya jechuudha discrete dha yookiin immoo total numbering chargeota tokko gaafa akkana isiniin jedhu if charge we have given an electric charge which is equal to Q times NE otoo akka kanaan nuu kenname electric charging kun Q'in ishiin kun yookiin immoo number of charging keenya 0.2 ta'uu dandeessi 0.5 ta'uu dandeessi 0.6 ta'uu dandeessi. Elektirooniin keenya garuu multiple integer yookiin immoo lakkoofsa lakkaawuu irraan kan hafe ta'uu hin danda'u. Asirraa kaanee Q is equal to number of electron times electronii. Number of electroniin kun amma gaa charge Q jennu kun paaketiidhaa jenna. Paaketiin kun walakkaa ta'uu danda'a. Paaketiin kun guutuu ta'uu danda'a. Paaketiin kun paaketii lama ta'uu danda'a. Paaketii elektiroonii tokkoo kana yookiin immoo atamii tokkoo nuu kennuudhaaf baay'inni bilookeetti yookiin immoo bilookii elektiroonii as keessa naqnu garuu elektiroonii walakkaan hin jirtu. Elektiroonii lamaan walakkaan hin jirtu. Elektiroonii sadii walakkaan hin jirtu. Then paaketii chargii jedhamtu kana nuu kennuudhaaf paaketiin kun walakkaa ta'uu danda'a. Walakkaa kanas argachuudhaaf number of electronii guutuu ta'e wayii inni multiple integerii wayii guutuus ta'uu danda'a. Paaketii kana lamas ta'uu danda'a. Garuu ishii kana nuu kennuudhaaf baay'inni electronii jirtu multiple integerii. Quantization of charge jechuun kana jechuudha. Kanaaf when we say charge is quantized net charge of an object is difference between number of proton and electron in its time. This is true for both positive and negative charge and which is expressed as I have said many times in this video. Charge is said to be quantized when it occurs as integral multiple of electron or proton. In kun magnitude of electric charging kana jechuun magnitude of electron fi magnitude of proton wal qixxeedha waan taateef ishii kana lamaan isaatiifuu positive fi negative ta'uu ishiirraan kan hafe fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Quantization of charge kan jedhu akka kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Barannoo keenya kanumaan yoo xumurru yookiin immoo property electric charge kanuma yoo ta'u
review question 4.1 yoo waliin hojjennu 4.1 keessa gaaffiin jalqabaa what are different type of charges that exist in nature jedha. Egaa asitti wanti isin beekuu qabdan charging gosa lama duwwaatu jira. Elektirooniidhaa fi pirootoonii karaa biraatiin negatiiviidhaa fi positive charge. Asitti wanti wal sin jalaa dha'uu hin qabne elementary particle jennaan pirootoonii, niwutiroonii, elektiroonii jechuu dandeenya. This one is elementary particle. Sadarkaa chargeetti garuu niwutirooniin charge dhabeessa waan taateef chargeota lamatu jira jechuudha. When do you say that a body is negatively charged? Egaa maal jenneerra jalqaba movementiin isa kana viidiyoo taanu keessatti sirriitti ilaalla. Elektiroonii malee pirootooniin deemuu hin dandeessu jenneerra. Kana jechuun siistemni tokko positively charge gochuudhaaf yookiin negatively charge gochuudhaaf wanti nuti taphannu yookiin taphni keenya elektiroonii faana jechuudha. Pirootoonii sochoosuu waan hin dandeenye. Kanaaf negatively charge jechuudhaaf wanti sun there is deficiency of proton jechuudha. Or there is surplus of electron. Kana jechuun when we add electron to the system it is negatively charged jennaan jechuudha. What does conservation of charge says? Just conservation of charge says the charge cannot be created, it cannot also, it is neither created nor destroyed, but it can transfer from material to material. However, bear in mind that the charge or the electric charge cannot transform from one type of charge to another type of charge. Unlike energy, charge cannot transform it rather than it is transferred jechuudha. Gaaffii arfaffaan quantization of charge maal jechuudha. What does mean by quantization of charge jedha. Just quantization of charge jechuun akkuma duraan isiniin jedhe charging multiple integer of numberiidhaan argamuu kan dandeessu jechuun lakkoofsa number of dhaan kaa'uu kan dandeenyu yookiin immoo charge is said to be quantized when it occurs as integral multiple of electron of proton jennee ibsuu dandeenya. Property electric charge egaa warreen amma isinii tarreessedha jechuudha. Tokkoffaa there are two type of electric charges which is positive and negative charge. Positive dhaa fi negative charge jira. Lammaffaa charge is conserved. Kana jechuun chargiin hin badu haaraa hin uumamu gitaa'ummaa charge jechuudha. Sadaffaa chargiin Columbus kan jedhamuun kan safaramudha. Arfaffaa chargiin quantized dha. Karaa biraatiin discrete multiple of integer dhaan kan argamudha malee chargii walakkaan yookiin 1/2 electron yookiin immoo 5/2 electron 7/2 electron hin jiru jechuudha. Multiple integer duwwaadhaan kan argamu jechuudha. Egaa barumsa keenya har'aa kanuma irratti xumurra. Next topic yookiin immoo part 2 dhaani 4.2 method of charging a body kan jedhu walitti deebina. Warreen maatii qubee akaadaamiitiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin qaqqabsiisaa isiniin jenna. Galatooma.